Irra jirtu ani gaaddisaadha. Akkuma kanaan dura baratame viidiyoo adda addaa toora yuutuubii irratti isiniif gadhiisaa tureera. Amma immoo kanan qabadhee dhufe C++ Programming irrattidha. Viidiyoo isa duraan irratti maaltu na mudata? Namoonni baay'een experience C++ Programming waan hin qabnee fi Android irratti hedduun isaanii na rakkisanii turanii keessaan illee gaaffii adda addaa na dhiyeessaa turanii. So kanaaf teelaatti deebi'ee kana yaadee jalqaba C++ hunda isaaniif beezikii wanna ta'ee fi asirraa yoon eegale wayya jedheen. Akkasuma gooliin kiyyaa wantoota lamadha. Tokko akkuma beektan yuunivarsiitii keessatti pre-engineering irratti jalqaba programming ni kennama. Akkasumas namoonni hedduun fedhii programming wanna qabanii fi kariikulamii yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiru irratti hundaa'een jalqaba amma dhumaatti dhiyeessaa jechuudha. So more or less kanan irratti focus godhu practical aspectidha. Fi strategy an ofii kiyyaa fayyadamu programming language tokko baruu fi eessarraa jalqabeen garamitti akkan deemu mala sana fayyadamnee deemnaa jechuudha. Dhibbaa dhibbatti theoretical concept xiqqoo haasofne akkamitti immoo akka implement ta'u haala salphaan isinii ibsuuf deema. Wanna isiniin galle gidduutti yoo jiraate immoo karaa chaanelii lamaanuu karaa Facebookis karaa isa kanaas barreessitanii gaafachuu dandeessu jechuudha. So akkuma beekamu jecha kana hundi keessan faamilariidha jedhee yaada. Programming language ni jennu akkuma afaan namaa afaan kompiitaraa jechuudha. Akkuma nami biyya Chaayinaa deeme Chaayinaa tokko taasisuuf yookaan Ingiliffa beekuu qabaa yookaan Chaayiniffa jaraa beekuu qabaa jechuudha. Walii galuudhaaf. That's a kind of or means of communication jechuudha. So kompiitarattis haasa'uudhaa fi afaanota hedduu jiru. Yoo barbaanne C fayyadamuu dandeenya. C++, Javaan jira. Hedduudha isaan tarreeffamanii dhuman. Wantooti isaaniin tokko godhan tokkuma. Kompiitarri electronic deviceidha. Kanaafuu duwwaaf tokkoon hojjeta. So afaanonni kun eessaa bahanii jechuu jettanii dubbachuu dandeessu. So eeyyan dhuguma. Kompiitarri duwwaaf tokko qofa beektaas binary language yookaan duwwaaf tokko qofa deema. Kanaaf binary language jedhama. So warri C++ jedhaman kun immoo maalidha yoo jettanii tokko dur yeroo jalqaba programmingin eegalu jechuudha. Language programming yeroo eegamu namni hundumtuu assembly koodii barreessa directly commandii hardware understanding godhu barreessa jechuudha. Namni duwwaaf tokko fayyadamee jechuudha. So sun immoo shamaddadanii sammuutti qabachuuf illee creativity namaallee hedduu gadi qabe. Sanaan booda afaan namaatti kan dhiyaatu jedhanii compilerii baay'ee saayintistoonni baay'ee oomishaniiru. So warri kuni intermediaryidha jechuudha. Kind of interpreter. Dhala namaa fi maashinii gidduu lixanii warri hojjetanii jechuudha. So C+ language yookaan syntax mataasaa qaba. Akkuma afaan Oromoo namni barreeffama barreessu Ingiliffa irratti fakkeenyaaf subject, verb, object akkuma fayyadamnu seera sana inni barreessuu qaba jechuudha. Kanaafuu verb, subject, object barreessina tanaa meaning qabu kan wanti suni erroridha jechuudha. Computer understanding waan godhu yeroo translate ta'u jechuudha booda gara machine language itti jijjiirama waan ta'eef. So garaagarummaan isaanii haala salphaatti maalidha? Hundi isaanii application uumamaniif qabu ka'umsi isaanii. Fakkeenyaaf HTML, PHP yoo fudhanne jalqabumaa kaasan isaan website develop gochuuf nama fayyadu. C++ warri ta'an kun immoo baay'inaan kan isaan fayyadanii fi antivirusii fa'aa hojjechuudhaaf operating system, device driver, printerii amma kompiitaratti yeroo connect goonu device driverii fayyadamneeti wantoota akkasii hojjechuuf nu fayyadu jechuudha. Pythoniin fa'aa fakkeenyaaf R, Python warri jedhu immoo baay'inaan kan isaan fayyadamnuu fi data analysisiidhaaf. So amma kan nuti ilaallu C++dha. Garuu hundi isaanii wanna qabatamaa ta'e waliin qabu. Seera qabu. Syntax mataa isaanii jechuudha. So C++ baranna taana syntax isaa baruu qabna jechuudha. Indirectly kana jechuun grammar isaa jechuudha. Grammar afaan kana. So seericha cabsinaan koodiin keenya hojjetu, seericha fayyadamnaan immoo koodichi hojjeta. Kompiitaratti daataa galchinus baafnus ta'e akka barbaanne ajajuu dandeenya jechuudha. So let's go. Inni ittaanu maalidha? Namooti baay'ee wanti isaan understanding goonu.
namootan beeku hedduurraa wantan hubadhee meemoorii layout understanding goone namni baay'een jechuudha. So qaama kompiitara keenya keessa wanti murteessaa meemoorii yookaan raamii isa jennudha. Wanti nuun bannuuf cufnu asitti banama dura. Wanti gara raamii hin seenne CPU'n arguu hin danda'u. Kanaafuu wanti nuun hojjennu piroograamii nuun barreessinusi kanadha kan maaneeji goone itti fayyadamnu jechuudha. Qaamni hundumtuu kanuma fayyadama waan ta'eef nuunis oddoo qabachuu qabna. Akkuma namni Finfinnee ka'ee gara Direedawaa deemu tokko dura dursee baasii kutachuu akka qabuu fi maaliif baasiin suni yookaan nama 50 yookaan nama 60 qofa fudhata. Sanaafuu oddottiin kun immoo kiiboordiinis kana fayyadama, maawuziinis kana fayyadama. Ishee haftee jirtu jechuudha. Ispeeshii ishee jirtu effectively fayyadamuu qabnaan. Kanaafuu variable declaration nama boodatti dhufna mata duree mataa isaa danda'e qaba. Oddoo dursinee qabsiisuu qabnaan. Wanti nuun declare goone jechuun oddoo kanaa variable fakkeenyaaf x is equal to 5 jechuun meemoorii keessaa maqaa xaa jedhuun daataa kana ol kaawwannee jechuudha. Booda yoo CPU'n xaa fi yaa walitti da'uu barbaadu maal godha? Asirraa eenyu xaan jirtaa jedha. Yoo jiraate gatii isaa asirraa 5 argata. Yaanoo jirtaa gatiin kee meeqa? Asii ol fudhatee rejistirii keessa gashee arithmetic logic unity walitti dha'ee riizaaltii isaa immoo deebisee Z irratti nu barreessa. Isa booda gara iskiriiniitti erguu dandeenya jechuudha value kana. So wantoota lama turuu kun high level conceptidha ammoo detailii waan dubbadhe heap fi stack wanta jennu jedha. So heapin fixed size warra ta'e fakkeenyaaf variably locally declare wanti nuun goonu high level of the memory gubbaa isaarraa kaasee asii gadi iddoo qabataa deema. Inni online yookaan immoo runtime oddoon barbaachisu kan dynamical location yoo ta'e immoo from low address to asii ol iddoo qabataa deemaa jechuudha. Inni kun asii gadi iddoo qabataa deema, kun asii ol deema. Ishee kanadhaan isaan effectively fayyadaman jechuudha. So declaring jechuun asirraa iddoo qabachuudha waan biraan qabu. Itti dhufna hundisaa. Amma xiqqoo mashee yaada isaa qabadhaa jedhanii malee. So wanti hundumtu wanti nuun goonu meemoorii wajjin. Wanti ol galchinu kiiboordii irraa wanti xunnu informationii gara kanaa fida. Wanti gara iskiriinii dhufee mul'atu karaa kana keessa baheeti. Kanaafuu warqeen kompiitara keessaa ishee kanadha yeroo piroograamii hojjennu jechuudha. Warqeen kana waan CPU nuun dhibnu. Asii instructionii qofa nuun lafa kaa'uufidha malee maaneejmentii isaarra nuun galchu. Okay? So kana akkasitti yoo qabattanii mee gara C++ tti adeemna. Waan C++ tureera. Almost gara waggaa 60 wayyeera itti fakkaatama. 60 kan 50 almost. So bara kanadha saayintistiin kun kan inni konseptii kana kalaqe yeroo sanatti kan inni kalaqe kooboolii fayyadameeti. So umuriin isaa baay'ee dheeraadha jechuudha. C++ kun. So bara sana ka'ee waan baay'een itti dabalamaa deeme amma baay'ee high levelii ta'ee jira programming kun. Fakkeenyaaf dur stringiin yookaan barreeffama dheeraa baasuudhaaf karaktera array fayyadamna amma garuu stringiin include ta'eera. So manaajimentii isaa irratti nu rakkisu jechuudha. Haala salphaan kood gochuu dandeenya. Dur yeroo nun baranne sana wanta hundumtuu string yookaan barreeffamni dheeraan karaktera array fayyadamne hojjenna. So programming hunduma keessatti wanni dursu procedure follow gochuu qabnutu jira. Jalqaba wanta solve gochuu jennu sana dura waraqata irratti danda'uu qabna. Isadha isa waraqata irra jirudha gara koodiitti kan nuti jijjiiru. Waraqata irratti hin dandeenye taanaan wanti taamiriin nuti as soofteeriidhaan fidnuu qabnu jechuudha. So wanta hojjechuuf nu jalqaba sirriitti understand gochuu qabna jedhan mathematics isaas maal isaas. Isa booda koodii isaa afaan yookaan seera programming language sana fayyadamnee barreessina. Itti aansinee maal goona compile goona. Compile jechuun technical termidha. C++ language gara machine language tti jijjiiru jechuudha. Gara duwwaaf tokkotti jijjiirudha. So isa booda badnee raan goona. Kan inni raan yookaan execute yookaan kan inni nu jijjiiramu yoo koodiin keenya dogoggora giraamerii hin qabaannedha. Akkuma isa afaan Oromoo yeroo barreessinu hima yeroo ijaarru seera hima ittiin ijaarru sana fayyadamnee hojjenne ta'e gara machine language tti nu jijjiirama. Setup nu ta'a jechuudha.
Kompiitara irratti caanamee wanna hojjetu jennee jechuudha. Yoo kanan goone immoo dogoggoraa wanna biraatu nutti dhufaa jechuudha. Eererii sana dibaag goonee fiiksii gochuu qabna jechuudha. Amma seera sana dhibbaan guunnetti nu dabarsu kompaayilarii yookaan sooftiweerii nuti fayyadamu. So programming C++ keessatti wantoota yookaan iskeleetonii yookaan structurii nuti follow goonu qabnutu jira. Inni jalqabaa maalidha? Programming language fedhe yeroo kalaqnu yookaan hojjennu lafaa kaaneen hojjennu dhibbaa. Isa hojjetamee jiru fayyadamaa kan keenya immoo itti dabalan. Kanaafuu maal gochuu qabna? Pre-processorii include godhannee daballaa jechuudha. Isa namni biraa hojjete include goona koodii keenyatti. Isaaniin maal jennaan? Pre-processor jennaan. Already warra hojjetamee taa'aa jiru. Fakkeenyaaf #include iostream.h yoo inni immoo iostream.h sana koodii sana download goonee bannee yoo ilaalle koodii toora 3,400 ta'udha dheerinni isaa. Hojiin isaa maalidha? Wanta namni tuqu kiirraa tuqu gara meemoriitti akka nu fudhatuuf. Isa meemorii irraa immoo gara iskiriinitti si'aawut goonee erguuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu kana haaraa kaannee invent gochuun nu barbaachisu. Nuti isa jiru fayyadamnee kan mataa keenyaa immoo itti dabalaa jechuudha. Inni maalidha? Pre-processing directives jennaan yookaan pre-processor. Isaaniin include goona. Language hundumaa keessa jiru. Fakkeenyaaf Java yoo ta'e import inni itti dabala. C# yoo ta'e using jennee itti daballaan. So hunduma programmingii keessa jiru. Isa booda immoo functionidha. Function jechuun logical grouping. Koodiin keenya baay'ee dheeraa yoo ta'e amma fakkeenyaaf software calculator hojjenna yoo ta'e kan eda'u hojjetu koodii isaa qofaatti functionii tokko create godhan. Kan hir'isuu hojjetu qofaatti. Kana jechuun logical groupingidha waan biraan qabu. Group gochuu jira hojii warra waan wal fakkaataa hojjetan bakka tokkotti group gochuuf nu fayyada jechuudha. Variablein functionii 5 qabnatu variableota sana hundi isaanii share godhu yoo ta'e isa immoo global goonee declare godhu. Fakkeenyaaf calculator irratti hir'isuunis eda'uunis baay'isuunis wanta nuun galchine sana fayyadaman 5 eda'uu 6 yoonni warra wanta iskiriinii irratti barraa'ee fudhata. Kanaafuu gatii x fi y sana isa iskiriinii irra jiru global variable goonee declare goona jechuudha. Kun globaalidha. Abbaan fedhe fayyadamuu danda'a inni. Local yoo goone immoo namni functioning biraa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma wanti programmingii hunda keessaa nafne main function yookaan seensa jechuudha. Maaliif programmingii tokko yookaan koodii tokko keessa jechaadha. Wanna nuun hojjenne keessa functionii 100 qabaachuu dandeenya koodichi dheeraadha yoo ta'e. Kanaafuu yeroo nuun raan jennu eessaa akka jalqabu itti himuu qabna jechuudha programmingii keenyatti. Kanaafuu inni main function jedhama. Bakka koodiin ittiin eegalu. Software keenya yeroo namni biraa banu eessarra akka inni eegalu kan nuun ittiin himnu main functionidha. Kun programmingii hunduma keessa jira. Main functionii qabaachuu qaba. Kan ittiin ol seenamu jechuudha. Fakkeenyaaf mana fooqii tokko keessa gubbaa filoorii 6 ol ba'uu fi dura isa jalaallee qabna. Main gatein jiraachuu qaba. Olituun seenii isa keessa access gochuun qabu. Hin dandeenyu jechuudha. So that's what we call main function. Seensa jechuudha kun jiraachuu qaba jechuudha. So mee technically isaa amma haasawne kana mee koodiidhaan haa ilaallu. So lecture kana hunda isaa fi software Quincy fayyadama. Quincy C++. Meegaabaaytii 5 meeqadha? Interneetii irraa download godhachuu dandeessu. University keessatti yeroo baay'ee fayyadamna waan ta'eef anis isuma godhe. So yeroo bantan Quincy irratti kan agartu yoo wanta duwwaadha waan biraan qabu koodii keenya irratti barreessina. Compiler nu mallattoo madooshaa fakkaatu kana garduumii kana asii yeroo dhunu build goona jechuudha. Isa booda koodii keenya ilaaluu dandeenya. Wanta hojjennu hunda isaa jechuudha. So I'm gonna close this one. Let me delete. Okay. So jalqaba maal goona Quincy irratti wanta save hin taane compile gochuu hin dandeenyu. So file new jedhama. C dhaan barreessina yoo ta'e kana filanna. C++ yoo ta'e immoo isa kana filanna. So amma asiin C++ jedheera. So save jennatuma barreessinee hin fixin. So lecture jalqabaa waan ta'eef mee kana file name isaa lecture 1 jedhaan. Lecture 1. So akkan isiniin jedhetti jalqabaa programming hunduma keessatti pre-processorii dabaluu qabna. Pre-processor kan jennu kan already hojjetamee kan jiru.
isaaniin fayyadamna jechuudha. So isaaniin jalqaba hash inni jalqabnaan hash include faayilanii kana booda barreessuu koodii kootti naa dabalee jechuudha waan biraan qabu. Hash include this one. Kan nuun barbaannu wanta keyboard irraa press ta'e akka inni gara iskiriiniitti nuu kennu display gochuudhaaf kana nu fayyada jechuudha. So amma maaliin jedha iostream.h. So koodii kana internet irraa download gochuu dandeessu. Kun already built in ta'eera jechuudha software kana keessa galee. So kanaaf uummanni wanta input output ofii kun katabuun irraan eegamu jechuudha already as keessa jira waan ta'eef. Faayila kana itti daballeerra koodii keenyatti. Kanaafuu kan mataa keenya isatti aansinii dabalaa jechuudha. Wanna biraas hin barbaanna yoo ta'e asitti itti dabalaa madeemna akka didinna hamma barbaannu hunda isaanii warra fayyisuun asii gadi include jecha. Syntaxiin isaanii yeroo hundaa keywordiin warra akkasii amma kalariin isaa blue ta'ee jiramu. Sirriitti barreessine taanaan blue ta'a. Dogoggora qaba taanaan garuu kalariin isaa jijjiirama. Fakkeenyaaf ilaalaa asitti include isee dhufira iyyoon balleesse seera isaan cabse waan ta'eef kalariin isaa illee jijjiirame dogoggora jechuudha. Iyyoo daballee amma sirriidha dhufe. Ijaan ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Nama gargaara koyinsiin kun wanna ta'eef. So itti aansinee maalidha? Seensa qabaachuu qabaa jenneera. Seensa immoo C++ irratti kan nuti itti himnu seerri isaa jechuudha. Maaliif giraamerii isaa fayyadamna amma kun wanta undefined godhaa yeroo miti. Int main asirraa eegalii jechuudha wanta biraan qabu. Yeroo namni na banuu jalqaba as keessa seeniitii wanna as keessa jiru hojjedhuu fitiitii ala bahi jechuudha. So kun seensa softweerii keenyaati jechuudha wanna biraan qabu. Main the gateway to your program wanta biraan qabu. Kan understand gochuu qabdu. Kanaafuu koodii yeroo hundaa C++ jalqabdan kana barreessitanii jalqabuu qabdu bakka kun. Yeroo hundaa common wanna ta'eef. Kana dhiisuu hin dandeessan fakkeenyaaf kuinsii fayyadamtu taana yeroo hundaa kanarraa eeguu qabdu. So return 0 san jedhu amma isinii galuu dhiisuu danda'a. Function void hin taane hundi isaa return statementii qaba. So booda koodii biraatti keeteenye main yoo waamne wanta inni erguuf jechuudha. Yoo namni biraa dawwalee fi maal ergaaf amma fakkeenyaaf mainii kana functioniin biraa call yoo godhe 0 ergaaf ammaaf wanta hojjenne hin qabnu wanta ta'eef. Yoo na waamtanii ho'aa kana jechuudha waan biraan qabu. Yoo na waamtan maqaa kun yoo na waamtanii duwwaa kana isinii kennaa jechuudha. Hin waamna kana fudhanna. So I think topiikii ni qabanna waa'ee kanarratti gadi fageenyaan. So ammaaf wanti isin beekuu qabdanii yeroo hundaa koodii yeroo barreessuu jalqabus anis kanarraan eegala. Irra deebineen ibsinu jechuudha waa'ee kana. So include kan nuti jennu asirraa jalqabe jechuudha. I mean faayila kana koodii kootti naa dabalii jechuudha wanna biraan qabu. Itti naa dabalii jechuudha bakka. Itti naa dabalii koodii kootti naa dabalii jechuudha. Inni kun immoo balballi asiinii kana ibsa. Asiin seensi asiin yoo namni na tuqe jechuudha. Yoo na tuqxan asiin seenii jechuudha. Asiin seenaa jechuudha. So kun akkasinii galuufan barreessee malee koodii hiikaa hin qabnedha. So amma gamee haa jennu seenne. So yoo namni banee as keessaa jalqaba gaafa seenu maala fidu yoo wanta barbaaddan gochuu dandeessu. So as keessaa wantoota guguddoo lamatu jiru. iostream sanuu filanne kan. Inni tokkoffaanii daataa gara iskiriiniitti erga. Iskiriiniitti erguudhaaf. Kana gochuuf maal qaba as keessaatii daataa iskiriiniitti erguudhaaf maal fayyadamna? Cout fayyadamna. Kanaafuu amma fakkeenyaaf cout jedheen baga nagaan dhuftan. Waan inni baasu quotationii kee geenye itti himnaan. Asii quotationii asii hin banne asii cufa. Asii amma asitti inni itti himuu qabna. Wanti dogoggoramuu hin qabne. Wanti banamee hin cufiin hafamu hin jiru jechuudha programmingii keessatti. Hin banamee hin dhufu akkuma hima yeroo ijaarru yookaan sentence yeroo ijaarru wanta ta'een full stop yookaan mallattoo gaaffii yookaan wanta ta'een dhumuu qaba.
C++ keessatti immoo statementiin hundumtuu semikoloniidhaan kan inni cufamu qabu. Dhumisaa jechuudha. Yoo semikoloniin hin jirtu ta'e dogoggoraa jechuudha. Himi kun hima sirrii miti. Yookaan immoo quotationii kana asii quotationii kaa'eera asii biraan hambise dogoggoraa jechuudha. Kanaafuu hin bannee hin cufna. Asittis kana ilaala biraaketii kana. Durri barsiisaa ture kana ijoolleen baay'ee na rakkisu. So hin banamaa hin cufamu. Maaliif namni baay'een ituma raanii gochuutti fiigatu ofiima isaan compile godhe. Ijaan ilaallee iyyuu nagarra bara. Asitti amma ilaala kan hin baname curly bracein kun asitti immoo hin cufame. Hin baname hin cufame. Hin baname hin cufame. Wanti hin cufame naaf hin jiru jechuudha. Asittis akkasuma hin bannee hin cufne. Kun syntax language. Kana immoo miti namichas jalqaba develop godhetu seera kana seet godhe. Kanaafuu seerichadha kan follow gochuu qabnu jechuudha. Anyways. So amma compile gochuuf deemaan mee folderii lafa koodiin keenya as keessa jira. Sorry. Kun faayila keenya lafa inni jirudha. As immoo kun programming lafatti barreessaa jirudha. So compiling jechuun isinitti meera jalqabarra maal jechuudha? Afaan kana amma afaan kun almost Ingiliffaa wajjin wal fakkaata. Gara machine language itti nu jijjiira. Amma sitti yoo jiraalle almost koodiidha barreeffama. Kanaafuu afaan kana gara 0 itti jijjiiruu qabnaan yookaan seetaapiitti. So battala'an kana tuqu yoo erroriin qabu ta'e asitti faayila lama agarraan automatically faayila lamatu uumama. Faayilli inni tokko warra Windows fayyadamuuf, warra Windows 7, Windows 10 warra fayyadamuuf executable faayilii. Faayilli inni tokko immoo warra Ubuntu fayyadamu. Ubuntu irratti immoo exe raanii ta'u seetaapiin kana achirratti raanii ta'u maalidha? Objective file. Objective file. Kanaafuu faayila lama automatically create godha. Mee asirra ilaala iji keessan as ta'u anasiin compile godha. Build yeroo jedhu asitti faayila lama automatically argachuu qabna jechuudha. Yoo dogoggorri hin jiru ta'e. So successful jedhe akartanii faayila lama ofiisaan create. Nuun kan dalagne garuu kana qofa. Amma garuu faayila lama argannee jira. Tokko lecture 1 kan inni jedhu ammoo automatically application jedha. Software ta'eera bara. Maaliifi 0 itti jijjiirameera. Maashinii recognize godhaa jira amma kun. Akka software itti ilaala amma kan. Kun immoo lecture1.o inni jedhu immoo object fileidha. Kun immoo kan inni fayyadu yoo Ubuntu irratti bannateera. Ubuntu irratti run yeroo goonu kana fayyadamna. Sinii galeera dheeyyaadha. So compiling jechuun afaan kana gara machine language warra kanaatti jijjiiruu jechuudha hojiinsaa. Gara kanaatti jijjiiru. So amma bannee yoo ilaallanne amma kana koodiin isaa hin dubbifamu. Maaliifi maashiniin koodiitti jijjiirameera waan ta'eef amma nan bane wanti dubbifamu hin jiru asirra ilaala. Kan nuti barreessine garuu kana qofa. Kan nuti barreessine kana inni garuu kanadha. Wanta hin dubbifamnetti jijjiira. Afaan kompiitaraatti jechuudha. So kanaa booda isinii galeera dheeyyaadha. So taaskii isa jalqabaaf inni irraa jechuudha. So amma garraan inni ilaaluu dandeenya outputiin isaa maal akka baasu. So ilaala raan yeroo jennu softwarein keenya maal baasa? Baga nagaan dhuftan kan jedhu kana asirratti nu baasa jechuudha. Baga ilaala gaasitti faayidaa isa kanaa yoo ilaaltanii iostream.h kuni hojii isaa isatu nu dalagaa jira. Gara iskiriiniitti erguutti kan nu hojjete kun koomaandii kana kun ajajadha kompiitaraaf. Wanti kana booda jiru gara iskiriinii hadeemu jechuudha. Wanti nuun ajajan. Kana fuudhiitii gara iskiriinii deemu. Kun as dhufee baga nagaan dhuftanii nu baasa. Mee amma immoo asitti dogoggora uumeen isinitti agarsiisa. Semikolonii kana nan balleessa. Asii yeroon compile jedhu maal jedha? Unsuccessful jedha. Caqasaa mee kana. Akka carraatee nutti maa jira wadduusaa. Expected semicolon before return unsuccessful. Successful mini dogoggortee taa'edha jira. Kanaafuu semikolonii kana dabaluu qabna jechuudha. Asitti sama 0 kana yoo balleessine wanta hiikaa hin qabne ta'a wanta ta'eef nun hojjetu. Maal jedha? Return statement with no value. Wanna deebisu yoo maqaan isaa waamame wanna namaa kennu qabaachuu qaba functioning hundumtuu. Duwwaallee haa ta'u akka seeraatti jechuudha. Void yoo ta'e qofadha kan seerri kun hojiirra oolu. Kanaaf wanna barbaanne asirratti out gochuu dandeenya. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti eeggadhaa.
amma gaa waan lammaffaa waan biraa itti dabale isa semikoloniidhaan cufe ammas waan lama ajajaa irrachuudha waluma duukaa so compiling jedha successful jedheera dogoggorri hin jiru jedha so run yeroo jedhu asirraa lala kan nuti barreessine toora lama irratti garuu ni walitti fufee nu barreesse baga nagaan dhuftan jedhee speesiituun gashin addana godhe maaliifi ajaja biraatu barbaachisa akka inni new line irratti jalqabu kan toora haaraa irratti jalqabu nuti itti himuu qaba malee inni wanta tokko hin beeku akkuma nuun kennine itti baasa kanaafuu hojii guddaan pirogiraamerii irra jiraachuu so isa gochuun maal goona isa jalqabaa end line anaan erga na baafteeti ega kana baaftee immoo masmara sattaanutti gadi bu'ee jechuudha miisa isaa ilaalu look amma gartanii baga nagaan dhuftan eega jedheeti ishee sirbitu kana asii gad darbatee buuse isa booda kutaa lammaffaa isa jedhu toora lammataa irratti fide jechuudha kanaafuu faayidaan end line maalidha faayidaan end line kana toora tokko gadi bu'ii baasi jechuudha sini galee so amma maatti maal hojjetaa jirra no waa gara screeniitti erguu qofa hojjechaa jirra si'aawutiin gabaabumatti si'aawutiin barreeffama gara screenii kompiitaraatti baasuuf fayyada amma hundi keessanii si'aawutiin kanaa booda isiniif galeeraa jedhee yaada so inni taanu maaliidha wanti lammata nuun kanarraa argannu CN'dha yoo nami akka galchuu goonu barbaanna ta'e isaaf immoo maal fayyadamna CN fayyadamna jechuudha CN so kutaa kana isa lecture lammataa irratti itti fufna dura waa'ee variable haasofne jechuudha si'aawutiif CN garuu isa dura example akkuma sammuu keessatti qabattanii fi mee waa'ee si'aawutii so nami finfinnee deemuuf jedhu tokko dirree dawaa irraa ka'ee jalqaba maal qabachuu qabanne jalqaba tikeettii qabaachuu qaba inni dirree dawaa gara finfinnee jalqaba tikeettii kutadhu Programming keessatti immoo tikeettii maalidha Programmingiidhaaf immoo tikeettii kutuu jechuudha tikeettii okay sorry Programmingiidhaaf immoo tikeettiin sun maalidha raamii keessaa iddoo qabiif isa jedhudha kanaafuu iddoo qabuufiidhaaf yoo jennee kun akkuma isinii galuufan barreessi iddoo qabuudhaafi dura maal goona maqaa nu barbaachisa abbaa kunnuuf sana meekaanii dabalaa jenna dabalaadhaaf kunna so dabalaa kana dabalaan kuni lakkoofsatu isa barbaachisa lakkoofsa taa'umsaa jechuudha kanaafuu asitti daataa taayippii isaatti intiijerii ta'uu isaa lakkoofsa waan ta'eef tokko lama sadii jedhamee kennamanii amma 60maatti lakkoofsi baasii kanaafuu intiijerin yoo ilaaltanii kalariinsaa amma warri inti jedhan kuni biluudha hundi isaanii kiiwordii wanna ta'anii inti dabalaa yoo hin jedhe ammanni lakkoofsa qofa akka fudhatu itti himne irraa jechuudha inti dabalaa hin jedhe yookaan immoo inti tikeettii maqaa namaa hodhifne tikeettii galchuu fedhe tikeettii namaa kutuuf jechuudha kanaafuu maal jenna gaamma si'aawutenneeti lakkoofsa tikeetii keeseensisi dabala kutateera yoo ta'e jechuudha kanaafuu maal goona CN ticket kunuun asii kana oddoo qabateera inni oddoo CN ticket amma dabalaan galcheera lakkoofsa tikeetii jechuudha kun maal godha jalqabaa koodiin kuni galchedhee nu gaafataan wanta nuun kiiboordii irraa press goone fuudhee maal godha asirratti store nu godha as nu kaa jechuudha yoo 50 gashine memorii keessatti jechuudha 50 kan jiru dhaqee siif nu ta'a
Kanaafuu isa booda yoo nuuni see out tikeetii yoo jenne beeka jechuudha kompiitarri. Tikeetiin meeqa akka ta'e beeka kanaa booda. Toora kanaa olitti gaditti jechuudha. Tikeetiin meeqa akka ta'e beeka. So haa ilaallu mee raan goone. So amma raan yeroon jedhu eessaa jalqaba. Kun karaa seensaati jedhani ammas baga nagaan dhuftanidha. Kutaa lammaffaadha itti aansee barreeffama. Lakkoofsa tikeetii kee seensisinu. So raan yeroon jedhu amma ilaala. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti eegalla. Lakkoofsi tikeetii seensis okay. Kanaaf kana walitti aansee baasaa jira. Kanaafuu maal gochuu qabna? Asitti indi laayinii akkuma isa kanaa dabaluu qabna. Akka inni gadi bu'u masmara toora haaraa irratti akka isa kana nu baasuuf. Let's do it again. So akkuma asirraa ilaaltanitti jalqaba baga nagaan dhuftanidha. Kutaa lammaffaa amma lakkoofsa tikeetii kee seensisee asii sirbaa jira. Kanaafuu mee 50 jedha. So itti aansee maal naa baasuu qaba? Tikeetii sana lakkoofsicha irra deebi'ee naa baasuu qaba jechuudha. Tikeetii meeqa dheen baasiseera waan ta'eef. Mee haa ilaallu. Yes. Asitti akkuma ilaaltan 50 deebisee nuu baase jechuudha. Kanaa booda kompiitarri bareeraa jechuudha. Maaliif already daataan kun raamii keessa seeneera jechuudha. Oddoos qabsiif yeroo namni galchu immoo fuunee asirra keenya CPU'n yeroo barbaadetti akka barbaade gochuu qaba jechuudha. Danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf meeqaanii lakkoofsa tikeettii sun iddoo sana namni biraa taa'eera. Kanaafuu jijjiiruu fi barbaadna 51tti. Akka pirogiraamingiitti kanuma goona. Tikeet plus. So asin fidamee isa kana amma gasa booda. Amma maal ta'a? Namni yoo 50 gashe kan inni baasu 51 ta'a jechuudha. So galchinaan jechaa jira 50 galche. Interiyeroon jedhu 51 baasaa jechuudha. 51 log. Kanaaf jedheeti jechuudha. So kutaa haanu keessatti gadi fageenyaan ilaalla. Toora kana subscribe godhaa ijoolleedhaaf share godhaani. Akka hunduma bira gahutti keessumaa pre-engineering'itti ijoolleen baay'ee rakkatu waan ta'eef jalqabaa kaafnee dhumaatti ilaalla. Haala salphaan akkasii galuufan isin ibsa. Gaaffii keessa waan hundumaa karaa chaanelii lamaanuu naa barreessa. Jabaadhaa galatooma. Subscribe gochuun mun dagatinaa jechuudha.